maashaallah tabaarakallah. Hadda meeshaa buletti keenya karaa saqqaa deemu meeshaa qarshii 1,100 fi 16,000 wayin bitamee tokko tokkoon gatii isaa waliin kan inni isinitti mutaa jalqaba irratti akkuma argitanu maashaallah tabaarakallah afata qiyyaarii lama qabdi. Kun akkuma argitanu kun carqii arabiyaa majlisiiti. maashaallah kana fakkaata. Sufraaf qircaatii waliin sufraa meetira 2 garaan isaa meetira 1 laastikii isa furdaa andeenyaarra akkasuma immoo kun as biratti kafee haala kanaan beebii 9 qaba. Kun akkuma argitan kunis beebii 9 kan kafee kanaas beebii 9 tokko tiraasii wajjin ta'ee tokko carqii duwwaa akkasuma carqii qofa miti jechuudha. Bulettiin keenya kuni firaashii kuno afur hafeen jira 2 kunooti firaashii isa 2,000 jechuudha. Guddaadha firaashii cimina sillee qaba matee bareedaadha. Carqiin qiyyaariin immoo kuno isa kana kan beebiis kan carqii arabiyaa majlisiis beebii immoo 6 hafeen jira. Kunoo akkuma argitan dheengadda isinitti agarsiiseen ture beebii kanan akka kanaan haala kanaan itti hodha jechuudha. Jalqaba akkamitti dhufa faabrikaadha akkasitti dhufa Addis Ababaadha. Argitanii booddee immoo kun maal ta'a inciccita jechuudha. La carqii qiyyaarii keessaa baastanii miicuudha lattani kun inciccita. Kanaaf akka kanattan kafariitti isinii hodha jechuudha. Kun ittiin baastanii ittiin miiccitan ittuma ta'a. Carqii isa kaan irraa baastanii miiccitan jechuudha. Beebiin 3 kunooti kun sichitti hodhama. Carqii qiyyaariin immoo kunoo firaashii 6 tiraasii 18 carqii waliin jechuudha. Innaa tiraasii waliin jechuudha. Kun tiraasii 500 kunoo 6 kunooti 12 hafeen jira. 6 kafeetti hafee 6 immoo carqii arabiyaa majlisiitti hafee jechuudha. Akkasii maashaallah maggaarajaallee qabdi. Tokko tokkoon egaa gatii isaa kan isinitti mutaa. Hanga xumura viidiyoo kanatti na waliin turaan isiniin jedha hordoftoota koo. Assalaamu alaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifama jira jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii jidduudhaan bariin gibbii rukutameen naannadhaan kutee sagalee. Innaa akkuma argitan ukaa meeshaa obboleettii keenya kana fakkaata. Inshaallah tokko tokkoon gatii isaa kan isinitti mutaa. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa jechuudha. Namoonni meeshaa bitachuuf karoora qabdan hanga xumuraatti ilaalaa. Akkasuma yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyootaan keessan namoota barbaadaniif immoo sheerii godhaa jechuudha. Liinkiidhuma as jiratti jechuudha. Nama gaarajaallee kun haala kanaan qabdi obboleettiin keenya. Tokko tokkoon gatii isaa kan isinitti mutaa. Firaashii algaa qabdi. Algaa libsii kana yeroo darbee algaa korratti hafee isinitti agarsiiseen ture kan isiiti. Tokkollee kan biraa jira. Kun achiin algaa libsiin firaashii irra naa taa'uu dideennan tiraasii gaaratti irra kaa'ee innaa meeshaa kana yoo bicate ganama sa'aatii tokkottan fafarrashuu jalqabe jechuudha. Subhaanallah. Kaleessa ture kaleessa bokkaa takka tokko duuma isaa olee akka kana meeshaa gadi guuranii immoo yoo bokkaan roobee rakkisaadha. Akkasii baay'ee tokko taabii qaba jechuudha. Meeshaa haala kanaan sirreessanii viidiyoo gochuun meeshaa bibbitaa jechuudha. Namoonni tokko jechuudha. Namoonni tokko taabii isaa hin beektanu, cinqii isaa hin beektanu. Isa meeshaa irratti birrii qabatamu isinii wayyaa akkasii isinii wayyaa beekoo amantii jalatti yaada keessan barreessaa. Akkasii sikkoo wallaallee garuu hojii dhaabbataa hojii sirrii anaafis isiniifis halaala haqqi akka ta'u haala kanaan parsantaa koomishinii akkama nama kamiyyuu jechuudha. Namni garii meeshaa irratti qabataa koomishinii isin irratti sabata. Garuu dhugaan jaallatu namoonni tokko isa warra sobanii meeshaa 1,000 yoo 2,000 jedhamtanii isa sana orijinaalii seetu isin meeshaa 5,000 10,000 yeroo jedhamtan isa akkasii orijinaalii seetu jechuudha. Namoonni tokko malee nama dhugaan hojii hojjetu nama dhugaan deemu hin jaallatu. Boomanni sobee waan hin taane hojjetee birrii qannasee isinitti gurguru isinitti fakkaata. Na dhugaan hin jaallatamu jechuudha yeroo baay'ee biyya keenyatti.
Annaan hojii koo keessatti dhaabdas borii sarara deddeebi'anii isinitti himaa meeshaa hisaaba baay'inaatiin. Itti hisaaba baay'inaa yeroo baay'ee yeroo biraa fuudhu innaan jechuudha jarri suuqii hisaabuma naggaadeedhaa kennanuuf naa kennu. Hisaabuma naggaadeetti suuqiitti gurguramu tun isinitti gurguree achiin parsantaa isinirratti qabadhe ana koomishinii isinirratti godhadhe jechuudha ana fayyadamaa. Dhuma koomishinii dhiiseeyyuu meeshaa hisaabuma suuqiitti gurguramuun isinitti gurguree koomishinii dhiisee ana jechuudha irra fayyadamaan. Garuu an sanan godhu isin garuu kanan beektanu namoonni tokko tokko jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo galatarra akkuma waanan birrii kootiin tola isinii bitee jecha naaf dhabdu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo bismillah meeshaa birrii 100 meeqa nama bichisiifattanii kaatanii maal koomishiniin kan taabiin danannee jettu. Otoon qodaa irratti isin irratti qabadhe qodaa akkuma suuqiitti isinitti gurguree dachaa koomishinii sanaan argadhe jechuudhaan. An garuu sanan godhu akkasii dhiifamaa haasaatti goree namoota tokko tokko nama aarsu jechuudha. Akkuma tokko tokko nama gammachiisan tokko tokko immoo nama aarsu tokko tokko jecha namaaf dhabanii eebbaaf du'aayii ashaqaa gammadaa waan namni ta'aabillee namaa kaffalaa. Gariin garuu quuqamaa inaafaa meeshaa amma kana bittee amma kana moo inaafaa fa'i jira keessa tokko keessa fa'i jechuudha. Bismillah inshaallah kana sagantaa biraatii walitti deebinaa amma asumaan gara gatii meeshaatti isin dabarsa jechuudha. Akkuma argitanuu asirratti rakabootiin kun badee ture. Amma garuu dhufuu jalqabeera. Suuqii tokko lama wahii suuqii baay'een jiru. Yeruma dambanyaa kootiin fidaa namoonni ni barbaadaara jennaan fiduu jalqaban jechuudha. Kuni kan maalii kan ixaanaa sukkaaraa jedhama. Kun jechuudha. Isin kun immoo kan ixaanaa. Isin kun yookaan geexiidhumaaf jirru kuni. Isin kun kan jabanaati. Rakabootii kanaaf kan akkas walitti walumaa galatti birrii 3,500. Rakabootiin kun walumaa galatti jechuudha. Annaa siinii kun seeraamikii yookiin asaana baarii jedhamti. Siiniin kun darzanii tokko 6 baaseera. 6 kunooti birrii 2,000 jechuudha siinichi. Rakabootiin 3,500. Siiniin birrii 2,000 darzaniin tokko. Akkasii as biratti immoo maashinii bishaan ho'isuu keessaan baasnee meeshaa kana inshaallah hadhaan erga gatii ta'e jennaan ammas subii kee kanaafan gadi yayyaasee ammas walitti deddeebisee yoo yeroo nagee inshaallah hadhuma dhaqaaf jechuudha. Annaa booyilarii kana birrii 1,800 nan biteef jechuudha. Birrii 1,800 isa oriijinaalii isaa suuqii irratti hanga 2,500 bittu jechuudha kana. As biratti jookii turkiiti jechuudha kun. Qodaa kana garuu babbanuu barbaadaan jiru. Kun alii keddoon bicaadhaan dhufaa, alii keddoon diimaadhaan dhufaa. Kun birrii 600. Jookiin kun jechuudha. Birciqoo as biratti kunoo kan jookii kanaaf ta'u 4 maazanii 5 maazanii wayya ture gaafas dhabeen 4 maazanii kana bitee fi akkuma argitan 5 maazanii fi innichi bal'atu inni bichuu kanarra bal'atu dheerateetuma jechuudha. Fi inni kun gatiin isaa wal dhaba. Inni kun birrii 1,000 inni sun 1,100 1,200 waan akkasiiti. Akkasii walumaa galatti jookiif birciqoon kun birrii 1,600 kun darzanii walakkaa. Innaas biratti immoo peermuzii baay'ee tokko bareedu warqaammoo jechuudha. Kwaalitii kan ta'e kanaa wajjiniin peermuzii kana lammansaa walitti 5,000 nan biteef jechuudha. Wal keessa dhiifamee walitti birrii 5,000 peermuziin kun lammansaa. Itti aansuudhaanii maashinii juusii kunoo maayikaadha kun maal argitan. Kuni isa guddaa kan juusiiti.
inni kun immoo kan qimamii kan bunaa kan qimamii kun immoo kun akkuma argitan achi biyya arabaatti gaaya liyoomiyyaatti fayyadamaa teessubatii ta'ennaan inuma beektu kana innaa maashinii juusii kanaa akka kanatti jechuudha. Birrii 4,200 nan biteef akka kanatti birrii 4,200 kaartoonii keessaa nan baasee kaartooniitti an deebisa jechuudha. Innaas bira dhufnee immoo kaameraan akka ta'e ture isinitti agarsiiseera laata kana. Harka tokkoon maayikiin qabadha, harka tokkoon kaameraan qaba. Yeroo namaaf hin mijatu jechuudha. Namni nama waraabu barbaachisaadha. Namni sun immoo sirriitti nama waraabu yoo jiraate iyyuu akkasii kun sarvisii maashaallah sarvisii baay'ee tokko bareedaa ta'e argitan hin bareedu. Sarvisiin kuni birrii 7,000 hanga 7,500 jechuudha gabaa irratti. Garuu birrii 6,000 biteef walitti keenya dambanyaa biraan bita gatii ta'e jennaan jechuudha. Yeroo qofa meeshaan dambanyoota koo bira dhabame qofa dhaqanii ammas yeroo qodaa bitan ukkoo sa'aatii qodaa tokko bituudhaaf sa'aatii walakkaa fa'i dhaabachuudha suuqii. Bismillah. Akkasii birrii 6,000 bite jechuudha. Sadansaa kun isii bicuu keessaati. Kun immoo isattaan sun immoo isa guddaadha jechuudha. Suuraa isaa kaaseetti agarsiisee naannatti mana biteettee malee siin kan biraa ergattee ture. Kun burcuqoo komboleettii jookii waliin jechuudha. Burcuqoo 6 jookii tokko. Burcuqoon si kana fakkaatti. Burcuqoo 6 jookii tokko. Birrii 2,300 nan biteef amma garuu dabaleera. 2,300 nan biteef. Torbeedhuma darbe keessan biteef yaa amma afatni hodhaan mafarrashaan babbootti malee ture malee meeshaan godhatti keenyaaf hin badaana biran turre jechuudha. Akkasii itti aansuudhaanii as biratti firaashii isaa afataa sanaa kun sabaa baasraa 2 jechuudha. Bal'inas qaba yabbinas qaba. Tokkoon isaa birrii 2,000 jaansaan bitee fi 2 kunooti 4 afeen jira kun akkuma argitan. Akkasii tiraasii kun 6 afeen jira. Carqii waliin 12 afeen jira. 6 immoo kunooti tiraasii sabbaa 518 jechuudha. Achi kaatee carqii arabiyaa majlisii qiyyaarii biratti hodhatte. Inni kun qiyyaarii isaatii beebii 9 wajjin jechuudha. Achi kee minxaafii qabdu jechuudha. Kunoo minxaafichi kun maashaallah tabaarakallah baay'ee tokko kan bareedaa ta'e bifti isaa jechuudha. Diizaayinii isaa maashaallah suuraa isaa isinii maxxansa badaa bareeda yookiin immoo haalan irraa kaasee jedhaniin isinii waraaba yeroo baay'een argamu bifti kun. Innaa sana wajjin maachii gochuu dhiisusii kana yeroo hunda afatti gatii ta'ennaan kanaa waliin maachii ta'aaf jechuudha. Akkuma yeroo hunda isinitti carqii kafee namoonni tokko hodhatan carqiin kafee lagizeedhaa fi garuu qiyyaariidha. Yeroo hunda kanaafattanii yeroo proogiraamii qabdan yeroo wayii kana qiyyaarii godhachuudha. Kun bareedumatti baay'ee bareeda. Bifa barbaaddaniin jira kuni. Bifa barbaaddaniin diizaayinii barbaaddaniin haala barbaaddaniin isinii hodhama. Kunis akkasuma amma fakkeenyaaf bifti kun hamma jira takka dheedhuma dhufuu dhiisuu danda'a. Carqii arabiyaa majlisii rakkoodha jechuudha. Yeroo tokko hodhamee baanaan deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a. Itti aansuudhaan wanta feemaanni maggaarajaa hin qabdu jettu qabaa nan hodhaa. Garuu maanni haala kanaan wallaahi jechuudha kana hidhaansaa yeroo jalqabaatiif haala kanaa maggaarajaa hidhee isinitti agarsiisaa miti. Garuu yeroo baay'ee namoonni ni ajajatu. Irra hedduu keessanii maggaarajaa kan fireenchi doorii kan maskootii isinii hojjedheera jechuudha. Garuu
bakka yeroo feetuun viidiyoo keessan godhin fayyadagatamaa inna maggaarajaa haala barbaadan ilaama kun kan kanaati maachii godha jechuudha. Kan maskootiiti amma maggaarajaan obboleettii keenyaa kuni maggaarajaa maskootii meetirii 1.2 bootaa carqiin kuni akka kanatti shabashabamee hodhamee meetira 1.2 ta'e garuu carqii meetira 6tu fakkeenyaaf kuni meetira carqiin kun meetira 1.2tu 7 saantimiitti deebi'e achi kee kunis 7 walitti yeroo walitti deebi'u kunoo isa kanas biratti beekaan hidhuu dhiise kunoo inni kunis takaafaatiidha kan maskootiiti jechuudha. Maggaarajaan kun lammanuu ara bismillah maal fakkeesse kaameraan ya Allah Allah anni ya ilaahi bismillah. Viidiyoo kana ideetiin godhuun jedhaaraa karaa irratti na jalaa kunnaan viidiyoon kun torbee tokko booda fa'i maxxanfama maaliif yeroo kana dheerate ideet naan ta'u jechuudha. Seebii naan ta'unnaa maaliifuu bifa qayyaraa jira laasuuni takaafaatiidha akkuma isa kanaa takaafaatiidha beekaan hidhuu dhiise la kunoo as biratti hidhama laa kunoo akkuma isa sanaa as biratti hidhama kanatti gootanii hidhatti jechuudha. Garuu yeroo baay'ee kan maskootii tokko haaluma kanaan hodhamee akka kana bakka tokkotti hidhama ture. Garuu isin takaafaatii naaf ta'uu gatii ta'e jennaan jettee jennaan akkuma ta'etti akkas walitti saantii 70 hodhameef jechuudha. Kun meetira 1.2 argitanii. Bismillah bifa saala kaameraa waan fakkeesse yeroo baay'ee kaameraa kan namanina isiniin jedhu kana la argitanii ituma harka jiru wallaahi waa tokko keessa iyyuu linne kana godhe jechuudha. Ana la akkuma argitan inni suni walitti jira la baay'ee tokko shabashabamee carqii meetira 6tu meetira 3tti deebifame jechuudha. Asittis akkas carqii meetira 3tu lakke tokko kun 1.2 eeyyeen meetira 3tu 1.2tti deebifame walitti jechuudha. Carqiin kun fayyaansaa meetira 12 meetira 6tu 3 hodhamee tikee 1.2tti deebi'e. Kun ammalaa kun akka kana takaffaachii ta'ee 3.2 1.2 garuu isiin gam tokkeen kun 70 isiin sun saantii 70 walitti 1.2 ta'e carqii meetira 3tu 1.2tti deebi'ee hodhamee dabaliin isaa akkuma argitan kunoo innis shabashabamee haala gaarii ta'een hodhame laa kun gaaratti laa hodhaa argartan miti laa qalabatiidhaan maadaraqaadhaan hodhamee hodhaa wal dhaba jechuudha. Gatiin maggaarajaa hodhaa fi safara mana keessaniitiin hamma inni kun dhaabiinsaa meetira 2.2 naaf ta'u jettee bal'inni isaa meetira 1 sunis meetira 1.2 meetira 1.2 kan maskootii jechuudha lachanuu. Anna maashaallah kana fakkaata. Egaa maggaarajaan akkaataa hodhaatiin akkaataa safara barrii safara maskootii keessaniitiin wal dhaba jechuudha. Namoonni baay'een utuu safara natti himin utuu bifa maggaarajaa hodhaa diizaayinii filatiin gatiin maggaarajaa meeqa naan jettu jechuudha. Gatiin maggaarajaa akkaataa barrii keessaniin akkaataa diizaayinii akkaataa carqii waa hundaan wal dhaba jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda. Akkuma argitan maachii godheefii jira. Egaa walumaa galatti maggaarajaan obboleettii keenya suni gabarii wajjiniin akka kanatti haala kanaan shabashabamee bareedee hodhamee fi birrii 9,000 wayi dabtara qabadhee dhiifama. Harka tokkoon maayikii qabee harka tokkoon bilbila qabee gatiin jiru jennaanii 9,000 wahii 9,100 amma ta'e wahiiti. Maaliifuu kan keessan kan isii kanaan ta'uu hin danda'u. Maaliifii safara barrii dirqama immoo safara ta'uu qaba. Tilmaamaan tasuma maggaarajaa hin ajajatinaa. Achiillee Dubaayillee bittanii hin dhufina jechuudha. Namoonni biyya alaatii irra hedduun keessan ergitanii kisaarataniittu irra hedduun keessan jechuudha.
fiddanii fuutanii galtanii achi teessanii ergitanii isin jalaa gabaabbatee maal ta'e dheeratu rakkoo hin qabu, hin qannafama. Yoo gabaabbate rakkoodha malee. Kanaafi biyaansi safaranii isinitti himanuu achi kaatanii safara sanaan illee achi yoo bituu barbaadan bitaa malee callistaniituma maggaarajaa dheennaan fuutanii hin galinaa, bittanii hin galinaa. Biyyatti illee maggaarajaa dhuma ennaan hin ajajatinaan isiniin jedhaan. Naas biratti algaa libsii algaa kanaa beebii lama kuna tiraasii lama algaa libsii meetira kaamsaa jechuudha. Haala kanaan hodhamee fi kuna waraajiin isaallee kuna kanaan godhamee argitan birrii 5,000 jechuudha algaa libsiin kun. Innaa kuna firaashii kana qabdii, firaashii baay'ee tokko aandanyaa ta'ee bareedaa jechuudha. Birrii 12,000 biteef. Akkasii gabaarratti 17,000 hanga 15,000 sanaa gadi hin jiru firaashiin kun wallaahi. 17,000 hanga 15,000. Innaa diqqoo yeroo jara keessanii firaashii kana bitaa jettanii gaafachiistanii jarri 17,000 yookiin 15,000 isiniin jennaan haasaaleen lammaffaa bitti akka hin jenneefaniin isinitti mara jechuudha gatiisa gabaarraa. Firaashiin isuma tokkoffaadha. Garuu gatii akkuma isinitti hime astaayitiidhaan isinii bitaa jechuudha. Isinii jedhee osoo hin taane ofii kootii mataa kootii jedheetan jechuudha. Akkasii inshaallah hordoftoota koo viidiyoon koo hadhaa kana fakkaataa dheerateeralleedha. Kan isinitti tole ilaalaa. Hanga xumuraatti kan ilaaltanis immoo laayikii godhaa. Hiriyoottan keessanii sheerii godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dagadheenollee aduun na qaqqabaara. Bismillah. Innaa minxaafichi kunoo kana fakkaataa diizaayiniin isaa baay'ee tokko bareeda maashaallah. Minxaafiin kuni 2 fi 3 jedhama. Dheerinni isaa meetira 3. Garaan isaa sii keemma duuba sanaa. Garaan isaa yookiin bal'inni isaa meetira 2. 2 fi 3. Isa tokkoffaadhaan jechuudha. Isa baay'ee tokkoffaa bareedaa isaatiin hundinuu meediin Turkiidha garuu garaagarummaa qaba achumatti minxaafiin jechuudha. Minxaafiin kun yeroo ammaa kana birrii 6,000 dabaluun ni sugaa rafaa kanatti. Birrii 6,000 wayii nan bite sababa diizaayiniin dabale jechuudha. Birrii amma ta'e minxaafii kanatti sababa diizaayiniin isaa kana malee hin jiru. Barbaadeen arge jechuudha waan maachiin godhu jennaan. Sanaan maachiin godha carqii arabiyaa majlisii sanaan. Garuu kafa'eedhaan amma ta'e egaa. Maachiin dirqama miti haa ta'utu argamee wal fakkaate haa ta'u. Yoo dideessi wanti godhamu hin jiru sanaan garuu kan isa yeroo hunda afattu sanaani maashaallah hinuma ta'e walirraa mitiire. Akkasii hordoftoota koo egaa nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.